Yoonkee muxawwaa heeruun irratti fuudhaan jedha. Yoonkee immoo nama muxawwaa ilmi hin qabne fuudhee jireenya kiyyaa akiraa kiyyatu gaarii mitiin jedha. Masaanuu kana na yaaddesiti yeroo hunda suma haqa rabbii jiru jechuudha. Ilaali gama akka buna beektaa ati obsiitii dhugaa jiru sitti maati. Hin obsitaa dhugaa jiru sitti maa. Hayyee yoo gawaan tura isaati. Obsi rabbiin nama obsi. Rabbii waan guddaa kana nama obsee fi ilaali wanni si jechuu barbaadu maal beektaa. Duniyaa kana gubbaarratti waa lama barbaaddee lama argattu. Tokko keessa argatanii nama duniyaadha waan ta'eef. Ilmi namaa kan waan barbaade akka fedhii isaatti argatu jannata keessa qofa. Yoo fakkeenyaaf nama daa'ima kiyyaaf abbaa gaarii naa ta'u ilmoo qulqulluu, ilmoo gaarii, ilmoo qajeeltuu, ilmoo diin qabduun argadha yoo jette obsitee nama sheekaatti heerumtee lama fuudhus, sadi fuudhus, afur fuudhus garaa bal'attee obsaan. Diini kati koi taragaage. Hayyee dhaggeeffachuun jira hayyee. Waan si keessa jiru jiraati. Obsitee liqimsitee si galee miti. Tokko ta'us, lama ta'us, sadi ta'us, afur ta'us si galee ilmoo kan kee ilmoo diin sana, ilmoo qaraatu sana, ilmoo bareedduu sana argattee itti obsu. Yookaan ammoo nama singilii amma yeroo baay'ee ijoolleen amma maal beektaa? Wanni nama sheekaa afur fuudhuu hiiktii isa beektan baate. Beektam? Hayyee miirraa naa hima. Wanni namni rabbi sodaatu jaartii tokkoo fi lamaa fi sadii fi afur fuudhuu maal beektaa? Bakkeetti oli minni hin deemu namni rabbi sodaatu minni hin deemu. Rabbii nama halaala. Fedhii dhiiraa kan rabbiin baay'isee beektaa? Fedhii dhiiraa kana laal. Yoo ka'e namni tokko diimtuu fuudhe gurraattii barbaachisa. Yoo gurraattii fuudhe magaalaa barbaachisa. Yoo magaala fuudhe adii barbaachisa. Fedhiin dhiiraan dhumu subhaanallah. Sittani maatii har'a citii jiru. Kanaafuu rabbiin afur halaala godhe. Amma namni isa beeku hin jiru. Namni sheekamaa kan afurtu beeku. Inni karaa haraamaa wayii nyaadhu jedheeti daraddaraa. Wanni riba jechuudha. Si galee kana keessa filannoo kan keeti kamtu siitaa kana keessaati. Wallahi filannoon kan naa ta'u kanuma diinii qabudha. Garuu ani jechuun rakkoon tiyya maal akka ta'e hin beeku bakka masaanuu kanatti. Amma beektu tokko yoo rabbiin laaffise malee tokko dubartii dhumti dubartiin kun waliif hamtuudha. Beektu kairii waliif hin yaannu. Kan illee sharrii facaaftu numa jirti. Kan kairii illee jaalala namaaf qabdullee numa jirti. Ani amma yoon kee jaartuma dhiiruma jaartii qabattu yoon heerume jechuun yoo innillee jaalala nuu qabaate kan narra dhuftullee yookiin kan duraa sunullee gidduu keenyatti uuma xiqqoo mantaan himuu dandeessu yoo kairii hin qabaanne jechuudha. Hundi diinii imaana qabaatee qalbiin isaa qulqulluu miti beektu miti. Kairii qabaanne walumaan jannata galuu feena. Yoo duniyaa irratti immoo anuma bichee malee amma isaanitti kana xiqqoo wallahi gadinaan buunne hin beekne. Amma sila dhiira jibbisiisee miti akkanuma itti fuuf jallisiisaa na arginu danda'u maali jechuudha. Amma yoo fedhiin qaban jechuudha. Fakkeenyaaf amma ilmi namaa tokko wanni inni gama fuudhaatti deemu maali beektaa? Namni nyaatu dhugu tokko si galee miti. Namni dadhabe tokko akkuma rafu namni nyaata dhugu tokko fedhii qaba. Si galee miti. Namni fedhiinsa cinqee yookaan soomanuu yookaan fuudhee tagalaaggaluu. Si galee miti. Ati yoo fedhii dhiiraa waan tokko rabbi si keessatti hin uumne taa'e kan namni jigreello garuu haraamatti hin dhiyaatin malee. Yoo mul'uu hanqeeratti nafsiyyaa keessatti dafi fuudhee yookaan soomani. Laani amma jaalladhee miti hin taane ta'a jechuun egaa waan yookiin egaa akkuma jettan kana uumatee sunitti jira ta'a malee jaalladhee miti malee namni akkuma kanatti yeroo hin jibbu beektu miti ree kana. Eessa jirtaati? Ani sanuma ollaan jiraan. Eessa ollaan keenya? Bakkuma isin jirtan. Zeeroonuma keessa hin jirra. Dubaayidhuma kana. Maaf ittiin karaa jirree mayunaati? Maanuu jechuun waan namni jedhu kana hunda hin qabu kan inni madde tokkitti kana akkamitti. Maali qoy ambarsitti mee baraan laalamma ati bari isa waan naara qabda baraan baate. Maqum dhiiraa yeroo natti dhahame fakkeenya wajjin haasa'ee kee yeroo viidiyoo argee nama sana na jibbisiise jette. Ati viidiyoo dhiisi ganaa qaamaan agarta nama sana. Innaa sirrii jirtaati. Nama ganaa qaamaan jechuudha agartee qaamaan mana isaa deemtee wajji bultu tokko. Si galee viidiyoon agartee jibbuu jechuun amma normaal ati mee murteessi mee tumti.
خلاص بقى ما dirqama ofirratti qaraasisuun qabaamti reera inshallah akkas wayyaa ati waan jiru hundaafuu wanni biraallee waan jiru natti fakkaata ati ichi kiji watu WhatsApp waan sagalee na kaayati WhatsApp sagalee na kaayati eshi hello Hanuna haye ustaz jazakumullahu khairan inshallah ga lakkoofsa kee qabdaami qaba lakkoofsa kee maani ko duraani nabeetu akkamitti na walla Ageessatti? jechuun bilbilumaan malee qaamaan osoo hin taane dubbadhee ture WhatsAppaan illee. Maaliif taree jechuun akka ati waan kana fudhannee waan si godha jira? Lakki miti ana WhatsAppiin dubbadheen ture gaafiidhuma wayii gaafadheen ture rakkoo hin qabu. Duniyaan gantuu tahuu agartee atiin beekattu sanii baakhiraa maaliif dagattee sidaan beekattu jabina keetiin jirta ubseetee si eeggattu jabaatee dhugaa rabbiin guddatee ka amriin bartuu harkasaa jirtu rabbii mootii maraa moo'atee atiin beekattu yaa ka mootummaan abbasii taatee sidaan beekattu yaa ka mootummaan tee qofa taatee si eeggattu guyyaa dhihaadhuuf fuulduree tantee biitii irraa akka namaartu ibaada rabbii kee araarfattuun silaa dagattee ofirra raftu guyyaa du'arraa booda kaafamnu atiin beekattu fuulduree tantee gaafa dhaabannu silaan beekattu hojii keenyarraa yoo gaafatamnu si eeggattu.